Ulaan galaana dhimma seenaa seeraa haqummaa fi jiraachuu dhabuuti jedhame. Waggaa 10 booda maallaqni bu'aa hin qabu jechuun abbaan qabeenya addunyaa Elon Musk hime. Gareewwan hidhatan hunda hiikkachiisuuf waliigalteen seenaa qabeessi mallatteeffamee jedhan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Kunneen hangafoota oduuti ashamarraa fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa waliif televezyiinii irraa oduu sa'aatii kanaaf qaban isinitti himnaa oduu wajjin kan isin faana turu aan Girmaa Guddisaa. Ulaan galaana dhimma seenaa seeraa haqummaa fi jiraachuu dhabuuti jedhame. Gaaffiin ulaa galaana Itiyoophiyaan fedhii siyaasaa osoo hin taane gaaffii seenaa seeraa haqummaa fi dhimma jiraachuu dhabuuti jedhame. Yeroo ammaa baay'ina uummataa miliyoona 100 fi miliyoona 30 kan qabdu Itiyoophiyaan biyya guddoo addunyaarraa ulaa galaanaa hin qabnedha. Dhugaan kun ammoo biyyattiin dameewwan dinagdeen ji'opolitiksii fi nageenyaan gatii guddaa akka baastu ishee dirqisee jira. Kun ammoo ulaa galaanaa ishee guutumatti seeraa fi haqa qabeessa taasisa. Gaaffiin Itiyoophiyaan seeraa fi waliigalteewwan idil addunyaa waliin guutumatti kan wal simudha. Seerri galaana mootummoota gamtoomanii keeyyan 125 biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne mirga ulaa galaanaatti fayyadamuu akka qaban ni ka'a. Itiyoophiyaan gaaffii ishee kan kaastu bu'uura waliigaltee seera addunyaan raggee fi dippiloomaasiin malee humnaan waan hin taaneef seera qabeessummaa isaa cimsa. Bu'uura kanaan biyya tokko ulaa galaanaa malee hambisuun akka mirga misoomuu ishee mulquutti fudhatama. Uummanni miliyoona 100 fi miliyoona 30 ulaa galaanaa isaa dhoowwatamee kiraa buufata biyya ollaa tokko irratti akka hirkattu godhamuun haqa qabeessa miti. Kun uumamuun isaa Itiyoophiyaan baasii loojistiksii olaanaaf qaala'insa gatii fi yaaddoo nageenyaaf saaxilee jira. Itiyoophiyaan ulaa galaanaa argachuun mirga misoomuu fi badhaadhina uummata ishee kan mirkaneessu gaaffii haqaa qabeessaati jedhamee jira. Gaaffiin Itiyoophiyaan birmadummaa warreen kaanii kan dhiibuu miti. Fayyadamummaa waloo fi qajeeltoo kennanii fudhachuun badhaadhina naannawaa uumuu irratti kan xiyyeeffatedha. Gaaffiin ulaa galaana Itiyoophiyaan gaaffii jiraachuu dhabuu akkasumas haqa uummata miliyoona 100 fi miliyoona 30ti. Gaaffichi seera galaana idil addunyaa kan deeggarame guddina biyyattii kan mirkaneessuu fi qajeeltoo misoomaa waloo biyyoota naannichaa kan mirkaneessudha jechuun himamee jira. Meeshaaleen kontiroobaandii birrii miliyoona 704 oliin to'ataman. Koomishiniin gumrukii adoolessaa 16 hanga 22 bara 2018 meeshaalee kontiroobaandii birrii miliyoona 700 fi miliyoona 4 olitti tilmaamaman to'atamanii jiru jedhe. Meeshaaleen kunneen keessaa birrii miliyoona 600 fi miliyoona 61 fi 100 kan tilmaamaman meeshaalee alaa galan yoo ta'an meeshaaleen al ergii ammoo birrii miliyoona 43 fi 300 akka tilmaamaman eeramee jira. Shakkamtoonni meeshaalee kanneen daddabarsaa turan 34 fi konkolaattonni 14 to'atamuus ibsamee jira. Meeshaaleen to'atamanis uffannaalee, buna, midhaan dheedhii, jijjiirraa qaama konkolaataa, beelladoota, meeshaalee fayyaa, qorichoota, maallaqa biyyoota garaagaraa fi meeshaalee biroo ta'uu ragaan koomishinicharraa arganne ni mul'isa. Naannoo Oromiyaatti guyyaa tokkotti biqiltuu miliyoona 466 dhaabuuf qophiin xumurame. Biiroon Qonna Oromiyaa duula dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa adoolessa 27 bara 2018 gaggeeffamu ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennee jira. Ibsicha kan kennan hoogganaan Biiroo Qonna Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu naannoo Oromiyaatti duula dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa adoolessa 27 bara 2018 gaggeeffamu mata duree abdii haa dhaabnu jedhuun biqiltuu miliyoona 466 lafa hektaaraa 1,182 fi 105 irratti kan dhaabamu ta'uu himanii kanaafis iddoowwan 4,778 adda bahanii jiraachuu dubbatanii jiru. Hojii sagantaa ashaaraa magariisaa bara 2018 akka naannoo Oromiyaatti buufataaleen biqiltuu 27 keessatti biqiltuu gosa adda addaa biliyoona 5.3 dhaabbiif qophaa'ee jiraachuu biliyoona 4.34 dhaabuuf karoorfame hanga ammaatti biqiltuu biliyoona 3.5 olii dhaabbatee jira. Naannoo Oromiyaatti sosochiin duula dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa bara 2011 kan eegalame yoo ta'u waggootaan torban darbanitti naannichatti biqiltuuwwan faayidaa garaagaraaf oolan biliyoona 28.2 ol lafa hektaara miliyoona 8.2 irra dhaabbachuu obbo Geetuun himanii jiru. Biqiltuuwwan dhaabaman keessaa dhibbeentaa 85 ol kan ta'an latanii jirus jedhanii jiru. Hojiiwwan ashaaraa magariisaa waggootaan darban hojjetamaniin uwwisi bosona naannoo keenyaa gara dhibbeentaa 14 qofa ture gara dhibbeentaa 29 ol guddachuu himanii dabalataan
isaanis haroowwan gogan deebi'uu, dhiqamni biyyee hir'achuu fi carraawwan hojii hedduun uumamuu kaasanii jiru. Hojiin inisheetivii magariisaatiin hojjetameen dinagdeen guddisuu irra darbee dhimma dippiloomaasiis ta'uu danda'ee jira jedhan. Sagantaa dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa adoolessa 27/2018 gaggeeffamu kana irratti namoonni miiliyoona 15 ol kan hirmaatan ta'uu himanii guyyaa kanas hawaasni keenya tokkummaan bahee abdii hegeree dhaabuudhaan ashaaraa isaa kaa'uu akka qabu waamicha dhiyeessanii jiru. Waggaa 10 booda maallaqni bu'aa hin qabu jechuun dureessi addunyaa Eeloon Maask hime. Waggaa 10 booda maallaqni bu'aa hin qabu jechuun abbaan qabeenyaa addunyaa Eeloon Maask hime. Abbaan qabeenyaa addunyaa Eeloon Maask gaaffiif deebii dhiyoo kana miidiyaa beekama The Economist waliin godhe irratti waggaa 10 booda maallaqni bu'aa akka hin qabne himee jira. Maask akka jiranitti bara 2036 yookiin waggaa 10 booda maallaqni faayidaa hin qabaatu jechuun dubbatee jira. Dubbii isaa kun ammoo ijoo miidiyaa ta'uun miidiyaaleen wal harkaa fuudhuun gabaasaa jiru. Mata duree kanaan wal qabatee gaazexeessituu fi gulaaltuun olaantuu gaazexaa The Economist kan taate Zaanii Miintoon Bood'ees gaaffiiwwan armaan gadii kana abbaa qabeenyaa addunyaa kan ta'e Eeloon Maaskiif dhiyeessitee jirti. Bara 2036 maallaqni faayidaa hin qabaatu jettee jirta. Namoonni aksiyoona yookiin sheerii kaampanii keerraa bitan waa'ee kana yoo dhagaan maaltu sitti dhagahama? Maallaqni ni badaa'oo jettee gaafattee jirti. Yoo maallaqni faayidaa dhabee namoonni akkamitti jireenya isaanii geggeessuu danda'u? Namoota hojii dhaban akkamitti gargaaruun danda'ama? Kan jedhuu fi gaaffilee dhimma kanaan wal qabatan gaafattee turte. Gaaffiiwwan gaazexeessituun kaastee kanaaf Eeloon Maask deebii yoo laatu oomisha daangaa hin qabnee fi hubannoo namtolchee AI fi roobotoonni keessattuu roobotoonni Teeslaa Optimus hojii qaamaa fi sammuu hundumaa ilma namaa caala hojjechuuf jiru. Kanaan kan ka'es meeshaalee fi tajaajilli ilma namaaf barbaachisu hundi gita dachaadhaan oomishamaa jechuun deebisa. Eeloon Maask dabalataan akka jiretti maallaqni kan barbaachisu meeshaa fi tajaajila bitachuuf fakkeenyaa fi midhaan, mana, geejjibaa fi kanneen biroo yoo ta'u, haa ta'u malee kanneen hunda roobotonni humna ilma namaa ol yoo oomishan maallaqni maaliif barbaachisa jechuun Maask gaaffii gaafatameef deebisee jira. Maallaqa baay'isuu osoo hin taane oomisha baay'isanii dachaadhaan dabaluun gatii meeshaa hunda gara zeerootti dhiyeessuun ni danda'ama jechuun himee jira. Sababa kanaaf gatiin qaala'uu osoo hin taane gatiin gadi bu'u guddaatu uumama jechuun Maask amanu isaa hima. Namoonni hojiin dhaba jedhanii yaadda'uu hin qaban. Mootummoonni fi ministiroonni maallaqa namoota hundaaf cheekii maallaqa kallattii raabsuu danda'u jechuunis himee jira. Kunis galii bu'uura osoo hin taane galii olaanaa namni waan barbaade itti argatu ta'a jechuun Maask kan hime. Waggoota 10 hanga 20 keessatti hojiin namaaf dirqama osoo hin taane fedhii dhuunfaan kan ta'u ta'a jechuunis himee jira. Akkuma namni tokko gabaa irraa midhaan bitachuu danda'us bashannanaaf lafa qopheeffatu hojiin ilma namaas kana booda fedhiin ta'a jedhee jira. Maask dabalataan waggoota 10 yookiin 20 booda sooramaaf jedhanii maallaqa qusachuuf hin dhiphatinaa faayidaa hin qabu jedhee jira. Eeloon Maask ce'umsi kun salphaa akka hin taane fi jeequmsa xiqqoo qabaachuu akka qabu dhumarratti amanee jira. Yaadni isaa kun ogeeyyii dinagdee biratti mormii irratti kaasee jira. Dabalataan xiinxaltoonni dinagdee addunyaa gaazexaa The Economist irratti falmii guddaa uumanii jiru. Guyyaa tokko keessatti godaantonni Afrikaa 50,000tti siqan Moorokoo ce'anii Speen seenuu hordofee mootummaan biyyattii waraana bobbaase. Godaantonnii fi baqattoonni biyyoota Afrikaa 49,000 ta'an sa'aatii 24 keessatti Moorokoo irraa daangaa ce'uun bishaan daakanii bulchiinsa Speen jala kan jirtu magaalaa Kiyuutaa bulchiinsa seenuun isaanii mootummaa Speen yaaddeessuun humna waraanaa bobbaase. Ministeerri dhimma keessaa Speen wabeeffachuun Reuters akka gabaasetti sa'aatii 24 darban keessatti namoonni hedduun daangaa ce'uun bulchiinsa Kiyuutaa seenanii jiru. Hooggantoonni mootummaa Speen baay'inii godaantota daangaa cabsanii biyyattii seenanii yeroo gabaabaa keessatti akkasiin dabaluun mootummaaf qormaata nageenya fi namoomaa ta'uu ibsanii jiru. Akka gabaasa Aljeeziraatti ammoo mootummaan Moorokoo fi Speen gidduutti walitti dhufeenya dippiloomaasii laaffateen eeggichi daangaa akka laaffatu taasisee jira. Kunis godaantonni hedduun carraa kana fayyadamuun daangaa ce'uuf carraa banuun ibsamee jira. Gama biraatiin dhaabbileen idil addunyaa dhimma baqattoota hordofan mootummaan lamaan mirga namoomaa godaantota akka kabajan akkasumas namoota balaa keessa jiraniif deeggarsa namoomaa akka kennan waamicha dhiyeessuu isaanii Reuters fi Aljeeziraan gabaasee jira.
gareewwan hidhatan hundaa hiikkachiisuuf waliigalteen seenaa qabeessi mallatteeffamee jira jechuun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hime. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp boordii nagaa jedhamu gareewwan hidhatan Hamaas dabalatee keessaa Gaazaa keessaa argaman hunda hiikkachiisuuf waliigalteen seenaa qabeessa ta'e irra ga'uu isaanii beeksisanii jiru. Akka ibsa isaanii keessatti eeraniin waliigalteen kun nageenya waaraa fi tasgabbii mootummaa haaraa Falaasxiim ijaaruuf bu'uura cimaa ta'uun tajaajilaa jedhamee jira. Mootummaan haaraan kun boordii nagaa waliin qindoominaan hojjechuun uummata Falaasxiim kan tajaajiluudhaas jedhamee jira. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp mootummaa Israa'eliifis nageenyi barbaachisu akka mirkanaa'u Gaazaafis mootummaan haaraan bulfamtee buufata haleellaa shororkeessummaaf akka hin tajaajille ibsanii jiru. Raawwii waliigaltichaa keessatti gareewwan hidhatan hiikkachiifamuu isaanii hordofuun humni waraana Israa'el suuta suutaan Gaazaa keessa akka bahu humni idila addunyaa tasgabbii eegu ammoo poolisii mootummaa haaraa Falaasxiim waliin ta'uun nageenya naannichaa akka eegu ibsamee jira. Pirezidaantichi waliigalteen kun karoora isaanii Tiraamp 20 point plan jedhamu hojiirra oolchuuf tarkaanfii murteessuu ta'uu himanii waggaa tokko dura Gaazaan waraana cimaa rakkoo namoomaa fi mootummaa hidhattoota jala turte yaadachisanii jiru. Dhumarratti haleellaan Gaazaa irraan kololeessa torba mudate deebi'ee akka hin uumamne mootummaa isaanii cimsanii ibsanii Gaazaan mootummaa haaraa uummata tajaajiluun akka bulfamtu waliigaltichi karaa banee jiraas jedhanii jiru. Odeeffannoon kun ibsa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp irratti hundaa'uun gabaafamee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa waliif televezyiinii raadiyoo sa'aatii kanaaf qaban asumatti goolabneeti jirra waan nu faana turtaniif horaa bulaa deebanaa.